Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala keenyaa egaa baga Ramadana guyyaa 10 isin gahe baga guyyaa irraa geessan isin jee namoonni musliima taatan appilikeeshinii egaa guyyaa xiqqoo keessatti quraana isin barsiisuu danda'u. Hiikaa isaatii wajjin egaa namoonni quraana beektanullee hiikaa quraanaa tokko isaatii kan isinii hiiku jechuudha. Appilikeeshinii kun quraana isinii hiikaa jechuudha. Tokko isaatiin quraana isinii hiika. Haala isin gubbaarraa qaruudhaan jaletti hiikaa isaa isin barsiisa. Akkasuma appilikeeshiniin kun kan isin gargaaru guyyaa muraasa keessatti barachuu dandeessu jechuudha. Appii kana namni hin qabaanne yoo jiraatan namoonni quraana beektan yoo jiraatan hiikaa quraanaa beekuun giddeessaa seera jiraata. Quraana eega qaraatanii fixee kaatanii hiikaa isaa isin barsiisuu danda'a. Namoonni hin qaraanne illee yoo jiraatan hiika quraana kana guyyaa xiqqoo keessatti isin qaraa'isaa jechuudha. Appii kana yeroo irra tuqxan quraana isinii qaraa jechuudha. Ammallee irra deebi'ee akka inni qara'u yoo barbaaddan isinii qara'uu danda'a jechuudha appilikeeshiniin kun. Kanaafuu namoonni hanga wanaa appilikeeshinii kana namoonni hin beekne yoo jiraatan gaa appiin kun faayidaa guddaa qaba. Akkasumas suuraa quraana hunda guutuu qaba. Asirra ilaaluudhaan haala kanaan irra tuqaan ilaaluu dandeessu. Gubbaarra harka bitaarra tuqaa sadee tuqxan quraana asirra suuraa isaa tokkoon hanga dhumaatti suuraa isaa as keessaa argachuu dandeessu. Suuraa barbaaddan irra tuquudhaan qara'uu dandeessu namoonni beektan yoo jiraatan jechuudha. Kan hin beekne illee yoo jiraatan jechuudha. Appilikeeshinii kana eessarraa akka argachuu dandeessu isin agarsiisa. Appiin kun faayidaa guddaa qaba. Namoonni hin beekne yoo jiraatan kallee bilbila irraa hin qabaanne yoo jiraatan bilbilatti buufachuu qabdu. Appilikeeshinii kana gaa isteep isa haala itti fayyadamuu dandeessanuu fi haala isin itti qara'uu dandeessan quraana kana haala inni isin barsiisuu danda'u haala kamiin akka isin itti fayyadamuu dandeessan sun agarsiisa. Namoonni chaanaala yuutuubii keenyaa hin beekne yoo jiraatan yuutuubii irratti gaa chaanaala yuutuubii keenyaa namni hin beekne yoo jiraatan yuutuub chaanaala gubbaarra isin tadhabduu oroo jettan chaanaalii kun ni argattu. Chaanaala yuutuubii kooti jala seenu hanga bakka viidiyoo eegasintanii viidiyoo barnoota bilbila keessanii wal qabate akkasuma waa'ee tiktookii feesbuukii barnoota googilii adda addaa barnoota siitingii bilbila keessaniitiif wantoota hedduu ajjalatti gadhiisan jira. Irra garaa irraa baradhaa namoonni hin beekne yoo jiraatan jechuudha. Viidiyoo kana jala garaa baradhaa namni sabiskiraayibii hin godhin yoo jiraatan sabiskiraayibii godhaa. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan gaa laayikii tuquu hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoon kun namoota hedduu akka fayyaduuf giruuppii adda addaatti sheer godhaa isin jedha. Appilikeeshinii kana gaa awwala keessin agarsiisu appii kana appilikeeshinii kana keessin isin agarsiisu buufachuu hundatti appii kana gaa isteep isaa eessarraa akka argachuu dandeessan liinkii orjinaallee isin agarsiisa dhumarraa. Kanaaf appilikeeshiniin kun isa kana gaa afaan oromootiin kan inni bahee jechuudha. Oromoo quraan kan jedhu kana afaan oromootiin bahee jechuudha. Appii kana gaa bilbilarratti eega buufattanii amma fakkeenyaaf awwalarra jira qul huwallaahu ahad jedhee jira asirratti hiikaa isaa gaa barachuu barbaadan awwala haala kanaan isin yeroo isinii bahu namoonni hiikaa isaa barachuu barbaadan gubbaarraa waa lamatti isinii bahaa jechuudha. Quraanaa fi translate jedhanii baasirratti quraana irraa translate hiikaa isaa jechuudha. Translate jechuun hiikaa isaati kun quraana jechuudha. Hiikaa quraana kana baruudhaaf gaa bakka isaanii tuqxu jechuudha. Bakka translate jedhe kaa tuquudhaan haala isin asirratti tuqxan quraana kana isinii hiikaa jechuudha. Asirratti tokkoon isinii hiikaa hanga alif lama hanga dhumaa jechuudha. Namoonni quraana beektan yoo jiraatan hanga dhumaati kan inni isinii hiikuu danda'u asirratti. Kanaaf gubbaarra tuquudhaan gaa asirratti yogguu isin qayyartan isinii hiikaa bakka kanatti odeeftan quraanuma qara'uu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan keessatti itti fayyadamtan. Kabraa asirratti sagaleen akka isin qara'uu barbaadan tuqaa sadeen yookaan siitingii kan jettu harka mirgaa jirtu tuquudhaan gaa asirratti siitingii laa isaa haala isin sirreeffattan isin agarsiisa. Siitingii isaa afaan arabaa yoo barbaadde asirra kaawwattu ammallee afaan arabaatiin jira. Afaan ingiliffii yoo barbaadde illee asirra siitingii kan jettu gaa tuquudhaan gaa ingilish kan jedhu kana walakkaarra kaawwachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Afaan oromoo yoo barbaaddan kan sadaffaarra jiru kanarra dabarsuudhaan gaa afaan oromootiin irra kaawwachuu dandeessu jechuudha quraana kana. Asirratti gaa haala gurraachaa yookaan afaan ingiliffaatiin yoo barbaadde illee isinii kaa kana yoo on gootan ni gurraachaa hedduu isinitti mul'atu yoo barbaaddan gurraachistanii qara'uu barbaaddu dandeessu jechuudha. Kana haala kanaan yoo of gootanii haala kanaan ifaan haala adiidhaan isin agarsiisuu danda'a jechuudha quraana kana. Haala kanaan kan inni barreeffamni akka inni gurguddatee mul'atu barbaaddan asirratti butuudhaan gaa barreeffamni gurguddatee isinii mul'ata jechuudha. Kana yoo asirratti buttan asirratti wantoota hedduu jira. Kanaafuu asirratti barreeffama yeroo isin qaraatan akka shifatu barbaaddu haala kanaan butuudhaan tokko sirreessuu dandeessu. Kana kabraa sagalee akkasuma wantoota sagalee sheekotaa adda addaa jijjiirachuu barbaadda asirra gaa yoo barbaadda achi tuquudhaan gaa afaan biyya adda addaa kan barbaaddan akka inni isin qaraa'isu jechuudha. Quraana qaraanii jiru sagalee jiraa jechuudha. Namoonni hin beekne jirtu sagalee jiraa kana asirra filachuudhaan kan barbaadan inni kaawwattu jechuudha. Sagalee kana kan barbaadan eega kaawwattanii kaatanii gaa quraana kana akka inni sagalee godhee isin qaraa'isu barbaadda yeroo tokko akka inni isin qara'u barbaadda yeroo lamallee barbaadda isa tuquudhaan ganjallaa kana gaa ni argartu ganjallaa kana jechuudha. Ganjallaa kana jechuun asirraa kan inni jiru kun baa kanaa fi baa kanaa jechuudha. Asirratti kan isin jijjiirrattanu sagalee ni jijjiirrattu. Asirratti yeroo lama irra deebi'ee akka sagalee isin qara'u yoo barbaaddan asirratti filachuu dandeessu jechuudha. Quraana kana akka inni irra deebi'ee isin himu sagalee aan jechuudha. Amma yeroo lama jedhee jiraatti yeroo lama jechuun kana jechuun gaa asirratti haala kanaan gaa fakkeenyaaf asirra ni tuqxu jechuudha. Bakka bismillaa eegaa tuqxanii bakka na tuquudhaan ammallee ganjallaa isaa
Haala kanaan egaa kan inni isin qaraasu danda'u fakki irra tuquudhaan tokko tokkodhaan kan inni isin qaraasu ni filattu awwala jechuudha. Irra tuqxanii isin qaraasuu danda'a. Kun amma dhumarra jira. Awwalatti deebisuudhaan yoo barbaaddan ganjallaa kaa tuquudhaan ganjallaa isaa kana tuqxan kana awwalatti deebisuu dandeessu jechuudha. Awwala amma fakkeenyaaf Faatihaarra jira. Kanaafuu asirra tuquudhaan ammallee inni filattoo barbaaddan asirra tuquudhaan maqaa waan barbaaddan hundaa yoo filachuudhaan yeroo isin irra tuqxanu inni isin dubbata asirratti bakka tuquudhaan yeroo isin tuqxanu isinii sagalee baasee isinii qaraa jechuudha asirratti yoo isin ofitti godhatanii haala kanaan jechuudha. Haala kanaan isin barsiisuu danda'u yoo barbaaddan tokko tokkoon quraana barbaadde irratti waan barbaadde irratti okee gochuudhaan haala barbaaddanii isin qaraasuu danda'a isiniin jedha. Kun kanaafuu namoonni hin beekne itti fayyadamaa hin jirre yoo barbaade yoo jiraattan jechuudha. Haala kanaan dudduubatti deebisuudhaan haala kanaan asirraa eegaltanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Appii kanaan namoonni hangoonaa bilbilarraa hin qabaanne appilikeeshinii kana eessadhaa akka argachuu dandeessan jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Hiikaa isaa akkuma nama isinii himee ka'ee quraana kana akka inni isin hiikuu barbaadan gubbaarratti tiraansileet kan jedhu tuquudhaan maal akka jedhu qul huwallaahu ahad akka jedhu kun jedhi inni Allah kan jedhu kun gabbaramaadha. Dhugaa tokkicha yookaan immoo hiikaa isaa kana afaan Oromootti namni afaan Oromoo dubbiftan yoo jiraattan afaan Oromootti isinii hiikee isin agarsiisa jechuudha. Quraana hiikaa isaa afaan Oromootti isinii hiikaa jechuudha. Namoonni haala kanaan hiiktanii itti fayyadamuudhaan guyyaa muraasa keessatti hiikaa quraanaallee baruu dandeessu. Quraanaallee barachuu dandeessu jechuudha. Namni appilikeeshinii kana bilbilarraa hin qabaanne yoo jiraattan appii kana eessarraa akka argachuu dandeessan appilikeeshinii kana argachuudhaaf chaanalii telegiraamaa namni bilbilarraa hin qabne yoo jiraattan telegiraamaan keessa irra seenu telegiraamarraa eega seentanii telegiraamii namni bilbilarraa hin qabne hin jirtanu yoo telegiraama hin qabaanne illee isin agarsiisa. Telegiraamarraa eega seentanii gubbaa bakka waa barreessan kaaseenu haala kanaan mallattoo kana meeshiin kan jettu kana kaa'uudhaan maal gootu asirratti abduu ooroo jettanii barreessitu jechuudha. Abduu ooroo jechuudhaan eega isin barreessitanii abduu ooroo yeroo isin jettan chaanaalii hankooti isinii baha jechuudha. Abduu ooroo jechuudha yeroo isin barreessitan haala kanaan isinii baha. Abduu ooroo yeroo isin jettan haala kanaan isinii baha. Kan awwala jiru kun guruppiidha. Akkasuma guruppii kanas seenuu dandeessu. Fakkeenyaaf guruppii kootiidha. Abduu ooroo yeroo isin jettanu haala kanaan isinii baha jechuudha. Asirratti abduu ooroo jettanii yoo lakkoo tokko darbatan liinkii akkoo isinii baha. Chaanaalii hankoo kun haala kanaan piroofaayilii hankoo isinii baha jechuudha. Haala kanaan keessa seentanii chaanaalii telegiraama kootii namoonni jooyin godhii yoo jiraattan jooyin isin gaafata yeroo awwala kanaaf jechuudha. Jooyin ni gootu jechuudha. Telegiraama jala eegee seentanii macarashaa rakkunoo maal jedhu kun asirratti afaan Oromootiin barraa'ee jira. Bakka kanarra seenuudhaan liinkii kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Liinkii kana yeroo takka tuquudhaan maal isin godhaa gara pileestoorii yookaan googil pileestoorii isin geessaa jechuudha. Googil pileestoorii yeroo isin geessee amma fakkeenyaaf waan hin qabu jennaan oppiin godhe baninaan jedhaa isin immoo daawuloodii godhattu awwala jechuudha. Daawuloodii godhachuudhaan telegiraama keessan appilikeeshinii kana daawuloodii eega isin godhattanii bilbila irratti gad isinii bu'aa jechuudha. Kanaaf namoonni illee akkasuma telegiraama hin qabne yoo jiraattan telegiraama kan kollee karaa biraatiin argachuu dandeessu. Chaanaalii yuutuubii jala eega galtanii telegiraamaan koo argachuudhaaf illee chaanaalii yuutuubii keessanii jala eega seentanii yuutuubii koo piroofaayilii tuquudhaan bakka kana tuquudhaan hoom bakka jedhu kana abaawwat hoom bakka jedhu tuquudhaan telegiraamiin ammallee ajjaanii jira. Kunoo liinkii kana telegiraama kana yeroo isin tuqxan gara telegiraama kootii isin geessaa jechuudha. Chaanaalii yuutuubii jala galtanii bakka sana yeroo tuqxanu telegiraamii irra geessee isin galcha. Telegiraama keessa jechuudha. Telegiraama keessan keessa isin galcha. Jooyin gochuudhaan haala kanaan appilikeeshinii kana daawuloodii gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Yeroo muraasa keessatti quraana irraa barachuu dandeessu. Wantoota biraa waan isin hin galle yoo jiraate appilikeeshinii kana ta'e akkasuma barnoota biroollee ta'e wanti isin hin galle yoo jiraate jechuudha. Telegiraama koo jalaa bakka guruppii jedhu chaatii guruppii jessinuudhaan meesaajiidhaan ajjaatti na barreessaa na gaafadhaa isin jira waan feesbuukillee akkasuma wantoota hedduu jira. Kanneen kanallee akka isin galuu dide yoo jiraate ajjaatti na barreessaatii gaafii na gaafadhaa isin jira. Viidiyoo laayikii tuqaa namoota hedduu bira akka ga'u sheer godhaa isin jira. Hanga kutaa itti aanuun yookaan barnoota biraatiin wal xumutti nagaan tura.